Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Ladies and gentlemen, members of the floor. kabajamtoota qooda fudhattoota halkan har'aa gammachuun guddaan adda ta'e nutti dhaga'ameera. Sababni isaas nama guddaatu jidduu keenyatti argamee jira. Keessummaa guddaatu na waliin jira. Halkan har'aa dubbii nuuf taasisa. Maarree kan jalqabaa fi qofaa kan ta'e Dr. Zakir Naik akka dubbii isiniif taasisaniif affeeruun barbaada. Kabajamtoota hirmaattota maaloo Dr. Zakir Naikin baga nagaan dhuftan jedhanii simannaa godhaafi. Kabajamtoota hirmaattota maaloo Dr. Zakir Naikiif simannaa Please godhaa. welcome, ladies and gentlemen, Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مكروا مكر الله والله خير الماكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all the people present in this Putra Mosque in Kangang in Perlis, as well as the millions of viewers that are watching on the Peace TV network, the Peace TV English, the Peace TV Urdu, the Peace TV Bangla, and the Peace TV Chinese, as well as the social media platforms, which are the Facebook, the YouTube, and the Alida platform. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jalqaba irratti masgida Putra kan aanaa Kaangaarii argamu kanatti kallattiin kan argamtan akkasumas hordoftoonni karaa saatalaayitii Peace TV Network kan miiliyoonotaan lakkaawwamu Peace TV Ingiliffaan, Peace TV Urduu, Baangalaaf, Chaayiniffaan nu hordoftan marti dabalataanis waltajjiilee miidiyaalee hawaasummaa jiran kanneen akka Facebook, YouTube fi Al-Hidahaa saayit irratti kan nu hordoftan hunda keessaniif salaamtaa kiyya islaamummaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jechuun dhiheessaa baga nagaan dhuftan jechuun jaalladha. Nageenyi marartuuf barakaan Allah hunda keessan irratti haa bu'u. Turtii waggoota lamaatiin ol booda gara Libraas ammas irra deebi'ee dhufuu kiyyaaf gammachuu guddaaf kabajatu natti dhaga'ama. Dhugaadha. Kan bara 2017, 2018, 2019 yeroo hedduu gara kana dhufeera. Sababa weerara COVID-19 kanaatiin bara 2020 takka muhaadaraalee hawaasummaa homaallee hin dhiyeessine. Sagantaawwan koo qabamanii turan martuu haqamaniiru yookaan yeroo birootiif taraniiru. Maarree alhamdulillah bara haaraa 2022 kana jalqaba irratti affeerraawwan kiyya eegamaa turan keessaa weerarichi erga hir'ateen booda kun muhaadaraa kiyya jalqabaati. Ani abbaa carraati. Alhamdulillah Allahan nan galateeffadha. Jiraattota Peerlis faana irra deebiin wal arguu kiyyaaf baay'ee gammadeera. Peerlis mana koo lammataa taateetti jedhee yaada. Guyyoota 9 dura muftiin Peerlis Dr. Muhammad Asri Zain Al-Abidin mata duree muhaadaraa halkan har'aa ilaalchisee na waliin mari'achuuf naaf bilbilee ture. May Allah protect him. He called me to discuss on the topic of today's talk. And he suggested that I speak on the topic Zakir Naik, my life and my story. Waa'ee Zakir Naik, waa'ee jiruuf seenaa koo akkan dubbadhuuf yaadanaaf dhiyeessan. Jalqaba irratti kiyyoo shayxaanaa keessatti akkan hin kufneef agas mara duuka hin buune. Baay'een keessan akkuma beektan badiiwwan gurguddoo islaamummaan kaa'u keessaa tokko kan na argaa kanadha. Korri of gowwoomsuutiinis sanumaa jechuudha. Shayxaanni addatti namoota milkaa'uuf gara rabbiitti dhiyaatan kanaan kiyyeessuu barbaada. Kanaafuu nuti daa'imman kiyyoo shayxaanaa keessatti akka hin kufneef haalaan of eeggannoo gochuu qabna. Ani namoota waa'ee ofii isaanii hafarsanii fi kiyyoo kana keessatti kufan irraa ta'uu hin fedhu. Garuu muftiin Peerlis Dr. Maazaan maasha Allah nama hedduu natti siqu.
nama haalaan beekumsa qabudha. Kaayyoon muhaadaraa kanaa ummaan islaamaa dargaggoo fi akkasumas kanneen biroollee rabbitti dhiyoo akka ta'aniif kakaasuuf dadamaqsu akka ta'e naaf ibsi. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 Sheek Abdul Aziz Axraayif gorsaa gaafachuuf yeroon deemetti haala na mudate erga na yaadachiiseen boodan yaada isaa irratti waliif galle. Akka kiyyatti ulamoota muslimaa addunyaa irra lubbuun jiran keessaa akka amantaa kootti ulamoota muslimaa yeroo ammaa addunyaa irra jiran keessaa tokko Sheek Abdul Aziz Axraayif. Of the incidents in the year 2015, isaan baay'ee natti dhiyaatu. Gorsaa dhuunfaa kiyyaa turan. Maayikinsee irraa gorsanii fudhannaami. Ammam keessan Maayikinsees akka beektan hin beeku. Dameelee kutaawwan addunyaa hedduu keessatti kan argaman dhaabbata gorsaa beekamoo addunyaa keessa jiran keessaa isa takka. Gostoonni hunduu da'awaadhaan guddachuuf milkaa'aa ta'uu yoo barbaadde waa'ee kee ibsa gabaabaa baasi. Kitaaba waa'ee kee dubbatu qopheessi. Kitaaba seenaa gabaabaa Dr. Zaakir Naayik jedhu akkan barreessu na gorsan. Yeroochatti yaadicha mormeen ture. Isaan beektota damee beeksisaa fi gabaa waan ta'aniif hojii isaaniitiin kan isaan dalagaa ture. Ani garuu yaadicha nan morme. Maarree kitaabichi garee wanta kanaaf ijaarameen osoo dalagamuu rabbiin haa galatoomu, irra deebiin ammas rabbi haa galatoomu alhamdulillah haala gaariidhaan qophaa'ee haguuggii jabaadhaan waraqaa baay'ee bareeduu fi maxxansa haalaan toltuu haala adda ta'een ba'e. Garuu ani nan sodaadhe. Eenyuu fuulaachuu nin sodaadhe. Jireenya kiyya keessatti maaliyyuu haa ta'u maal rabbiin tajaajiluun mindaan argadhe akkan hin dhabnin sodaadhe. Kanaan yaada waan ta'eef gara Sheek Abdul Aziz Axraayif yeroon deemu akkanan isaaniin jedhe. They being expert in the field of advertising, in marketing, they are doing their job. I was reluctant. And when the book was made by my staff, alhamdulillah, summa alhamdulillah, it came out very well. Hardcover, very good paper, very good printing, something unique. But I was scared. I was scared to give it to anyone, thinking that I may lose all the thawab that I have gained, whatever little bit in my life of serving Allah subhanahu wa ta'ala. So when I went to Sheikh Abdul Aziz Axraayif and I told him that this was the advice I got from my advisor, from McKinsey, and I'm not feeling happy giving this book to anyone. He said, why? Because I don't want to, be falling into the trap of pride, of riya, of arrogance. Kun gorsaa kiyya Maayikinsee irraa argadheedha. Kitaaba kana eenyuuf iyyuu laachuuf gammadaa miti. Maaliif naan jedhan. Anis sababni isaa kiyyoo of tuuluu ofii ofiin dhaadachuu keessatti kufuu waanan hin barbaanneefiin jedheen. Maarree Sheek Abdul Aziz Axraayif akkana naan jedhan. Kana yaaduu fi cinqamuun keetuu akkati of hin tuullee fi hin dhaarne agarsiisa. Kuni kan jalqabaati. Miirri badaan sitti dhaga'amuunii fi kitaabicha eenyuuf laachuuf fedha dhabuun kee kunuu mataan isaa hojii kan of dhaaddee hojjechuu dhabuu kee mul'isa. Kan lammataa kaayyoon gorsa siif laatamee maali jechuun na gaafatan. It would increase and the reach would be more. Because that book had a lot of achievements, a lot of awards, photographs. Caalaatti akkan dhaawaa irratti dammaqaa ta'uuf namoonni sochii koo ni hubatu. Deeggarsi isaanii ni dabala. Dhaqqabiinsi da'awichaas kan caalu ta'a. Sababni isaas kitaabni kun milkaa'ina baay'ee badhaasota hedduuf suuraalee yookaan footograafiiwwan hooggantoota addunyaa irra jiran ulamaa'ota ciccimoo waliin ani ka'e hammateera. Haala baay'ee bareedaadhaan maxxane. Ani garuu sodaadheera. Gorsa Sheek Abdul Aziz Axraayif ergan fudhadheen booda xiqqoo miirri gaariin natti dhaga'ama. The Mufti of Police, Dr. Maza, as he's called by the people who love. Ifa galchuu akkan hin qabne nan mirkaneeffadhe. Haa ta'uyyuu malee garuu namoota dhuunfaa da'awaa fayyadu jedhee yaaduuf itti amane qofaaf hin kenne. Guyyoota 9 dura muftiin Perlis Dr. Maazaan kaayyochi taayitaaf naaf argaaf miti kan jedhuun ogummaan ammas natti dhufe. Akkana naan jedhe. Seenaa jireenya keetii gaafa dubbattu wanni baay'een ati beekuu qabdu. Yeroo baay'ee namoonni milkaa'uun seenaa ofii isaanii hin dubbatanu. Kana waan ta'eefis seenaan isaanii waliin dhahama ni bada. Ati garuu afaan keetiin yemmuu dubbattu ummanni islaamaa wantoota fayyadoo hedduu argata. Kilipiiwwan xixiqqaa daqiiqaa 5, 3, 4 qopheessuu danda'a. Eeyyeen kilipiiwwan dalaguu danda'a. Sun ammoo namoota addunyaa irra jiran dadammaqsuuf fayyada. Anis yaa mufti waa'ee jireenya kiyyaa dubbachuuf xiqqaatu haga sa'aatii 2 fudhatan jedheen. Inni rakkoo hin qabu naan jedhe.
xumura irrattis yaadichaan walii galle. Zakir Naik. Maarree mata dureen keenya har'aa Zaakir Naayik jiruu koo fi seenaa koo giinga'uudhaa haga daa'ii Islaamaatti akkasumas godaansa Hindi irraa gara Maaleeshiyaatti kan jedhu ta'a. Boodarra yaada koo sassaabuun eegale. Waa'ee maalii dubbadhu kan jedhu irratti buuseen baase. Xumura irrattis sa'aatii 2 keessatti mata durecha goolabuun akka hin danda'amne nu badhe. Xiqqaatu sa'aatii 5 fudhata. Then when I thought more, no, I require 10 hours. Then when I thought more, I said, no, 20 hours. Then I said, impossible, minimum 25 hours. Sana olittis yoon yaadu lakki sa'aatii 10 fudhataan jedhe. Irra deebi'ee caalaatti yoo yaadu lakki sa'aatii 20 isa barbaachisaan jedhe. Baay'ee ulfaataadha. Inni hin danda'amu. Xiqqaatu haga sa'aatii 25 ga'u dubbii gochuu waan hin dandeenyeef cinqaa keessan gale. Murteessuufis nan rakkadhe. Jireenyaaf seenaa koo akkamiinan sa'aatii 2 keessatti xumuruu danda'a. Kun akka dubboo yookaan girgiddaa takka harmaata qeensaan akka tuttuquu takkaahu akka qoquncisuu qofa ta'uu isinitti himuun jaalladha. Garuu Rabbiin hayyama isaa yoo ta'e insha Allah ji'oota muraasa dhufan keessatti istuudiyoo dhuunfaa kiyya kan Putjaabaatti argamutti CD marii tarii kan sa'aatii 25 ol turu qopheessuuf murteesseera. Kan Dr. Maazaan fedhaniif yaadan xiqqaatus milkeessuuf nan yaala. Sa'aatiilee 25 fi sanaa ol ta'e viidiyoowwan kanneen kutaalee xixiqqootti qoqqoodaman hojjechuudhaaf akkasumas karoorichi ittasa ta'e akka hin hafne gochuuf nan tattaafadha. Da'i means miskin. Poor person. Yeroo baay'ee hojiin akkanaa dargaggoota dadammaqsee daawaa irratti akka kakaasu nan beeka. Sababni isaas yeroo har'aa kana namoonni waa'ee daawaa yaadota lama qabu. Naannawa ani dhufe Hindi daa'ii jechuun miskiina takkaa'u hiyyeessa jechuudha. Waa'ee haala addunyaa homaa nama beekumsa hin qabne jechuudha. Nama mana barnoota Islaamaa yoo takkaa'u madrasaatti baratee dhufe yookaan kan masgida keessatti baratee ta'uu danda'a. Kutaalee addunyaa tokko tokko kan musliimoonni baay'inaan keessatti argaman yeroo deemnu garuu akka ogummaa galii ittiin argatanitti yookaan qabeenya ittiin argachuuf da'awaatti yemmuu fayyadaman ni argina. Kaffaltiin guddaanis ni kaffalamaaf. Isaan kanneen lamaanuu humna badiiti. Kanaafuu as humna badii gosa lama qabna. Hayyama Rabbiitiin insha Allah tarii seenaan jireenya kiyyaa akka namoonni daa'ii ta'aniif fakkeenya ta'aaf jedheen abdadha. Jalqaba irratti wanna tokko isinitti himeetiin xumura irrattis kanumaanin dubbii kiyya guduunfa. Addunyaa kana irratti qabeenya takka faayidaa addunyaa argachuuf jettee abadan gonkuma daa'ii hin ta'in. Akka ogummaatti rakkoo homaa hin qabu. Kana jechuun garuu kaffaltii argachuu dandeessaa jechuudha. Sababni isaas du'aayin baay'ee beekamaan Qur'aana keessaa fudhatame kan nu martuu ittiin Rabbi kadhannu akka jiru ni beekna. Yaa gooftaa keenya biyya lafaatti wanta gaarii takkaahuu tolaa akhiraattis wanta gaarii jannata nuuf kenni. Adabbi abiddaatis nu eegi. Isin keessaa du'aayi kana kan hin beekne eenyutu jira? Maasha Allah. Du'aayi kana kanneen hin beekne harka keessan ol kaasaa. Maasha Allah hunduu ni beeka. Maasha Allah. Du'aayi baay'ee beekamaadha. Egaan walitti qabama kana keessaa kan haafiza hin taane eenyuyyuu ka'ee du'aayin kun Qur'aana kabajamaa suuratul Baqaraa lakkoofsa 2 keeyyata 201 kan fudhatamedha jedhee kan natti himuu danda'u jira. Raga baasisicha beekuu dhabuu dandeessu waa'ee isaa ani isinittan hima. Tole keeyyata kana duraan jiru irratti maal akka dubbate kan beeku jira. Harka keessan kaasaa. Rabbiin Qur'aana keessatti keeyyata kana dura jirutti kan dubbate kan beeku eenyu? Harka keessan kaasaa. Qur'aana keessatti keeyyata Qur'aana kana duraan jiru irratti Allahan kan dubbate kan beeku eenyume? Allah says in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 200 that there are those who pray only for this dunya. Allah will give you the dunya but will not give you akhirah. Then Allah says the believers are those who pray Rabbana atina fid dunya hasnatan fil akhirati hasnatan wa qina adhaban nar. Oh my Lord, give me the best in this world and the akhirah and save me from the torment of hellfire. Allahan suuratul Baqaraa lakkoofsa 2 lakkoofsa 201 irratti duniyaatti akkan qofaaf jecha du'aayi kan godhan akka jiran eereera. Allahan duniyaa ni kennaaf garuu akhiraatti gonkumaa hin kennuuf.
sana booda Allahan akkana jedhe mu'minoonni isaan sun yaa gooftaa keenya biyya lafaatti wanta gaarii akhiraattis wanta gaarii jannata nuuf kenni adabbii abiddaatis nu eegi kanneen jedhanidha. Du'aa'ii kana keessatti iyyuu irra guddaan nutu duniyaa kana keessatti gaafannu tokko sadaffaa qofa akka ta'e Allahan nutti himeera jedhanii aalimoonni dubbatan jiru. Sirriidhallee ilaala yaa gooftaa keenya biyya lafaatti wanta gaarii yookaan tolaa akhiraattis wanta gaarii jannata nuuf kennu duniyaatti caaltuu nuuf kenni biyya xumuraattis gaarii nuuf kenni. Kun isa itti aanu tokko sadaffaa lammaffaati jechuudha. Kana xumuraaf inni sadaffaan adabbii abiddaa irraa nu eegi kan jedhudha. Kana waan ta'eefis tokko sadaffaa qofa kan duniyaa kana. Tokko sadaffaan itti aanu lammaffaan akhiraattis gaarii nuuf kenni kan jedhudha. Tokko sadaffaan inni xumuraa adabbii abiddaa irraas nu eegi kan jedhudha. Kanaafuu lama sadaffaan akhiraadhaaf kan hafi ammoo addunyaa kanaafi jechuudha. Hubadhaa du'aa'iin kun du'aa'ii bareedaa rabbiin qur'aanaan nu barsiisedha. Maarree du'aa'ii bareedaa kana tokko sadaffaa isaa duniyaa ilaallate lama sadaffaa ammoo akhiraa ilaalchisuun kan nuti ittiin kadhannu. Rabbiin suuratul Huud irratti kanneen duniyaatti kana qofaaf kadhatan hundaaf duniyaa ni kennina garuu akhiraa hin kenninu jechuun dubbateera. Kan waan akhiraadhaaf kadhataniif garuu Allahan kan duniyaa kana dabalatee kan akhiraallee nan kennaaf jedhe. Waa'ee jiruuf seenaa kootii dubbachuu kootiin dura dubbiin kun amala gaariin qabu gama kamiinuu tarreessuuf akka hin taane isinitti himuun jaalladha. Bu'uurumarraa baay'ee isaanii qaba jedhee hiyyaa. Karaa kamiinuu badhaasota argadhe tarreessuufis miti. Karaa kamiinuu waa'ee milkiiwwan kiyyaa dubbachuudhaaf illee miti. Dhugaa isaa isinitti haa himu. Maalis haa ta'u maal wanni ani qabu martuu kun arjooma gooftaa kootiiti. Gooftaa kiyyaan kan ta'edha. Allahadhaan maletti ani zeeroodha. Sanaaf profile picture koo WhatsApp irratti lakkoofsa koo kan qabdaniif suuraa tokko qofa kan hin kaa'e. Profile picture WhatsApp kiyya irra ani Allahadhaan maletti homaa miti kan jedhutu jira. Kanaafuu jalqaba Dr. Zakir zeeroo ta'uu isaa sinitti himuun barbaada. Wantoonni ani addunyaa kana irratti milkeessi hunduu hayyama rabbii qofaaf hayyama rabbii qofaani. Yoo rabbi sin gargaare eenyullee akka isin hin mo'anne ni beektu. Takkaawu ammoo ni hubattu. Yoo Allahan dhiise eenyutu si gargaaruu danda'a? Kun ammoo suuratul Al-Imraan lakkoofsa 3 keewwata 160 irra keeyyata Qur'aana qulqulluu argamedha. Musliimoota eessayyuu sosochii kam keessayyuu jiraniif keeyyata baay'ee barbaachisaa tokkoffaa ta'edha. Da'awaa irrattis haa ta'u yookaan dhimma duniyaa yookaan dhimma akhiraa haa ta'u dhimma kamiinuu baay'ee barbaachisaadha. Allahan Qur'aana qulqulluu suuratul Al-Imraan lakkoofsa 3 lakkoofsa keeyyata 160 irratti Rabbiin yoo isin gargaare mo'ataan isiniif hin jiru. Sin salphisuus inni isarraa takkaahu salphinni boodaan kan sin gargaaru eenyu Rabbiin qofa irrattis mu'mintoonni haa hirkatan jedheera. Wanna maraanuu milkaa'aa ta'e kun kan ta'e garuu sababa rabbii qofaaf qofaani. Kanaafuu sa'aatii murtoofte lamaan kana keessatti kan hin danda'u maranan yaala. Wantoota muuxannoolee kiyya tokko tokko agarsiisan muraasa jechuuf yaaluutu narra jiraata. Sababni isaas muuxannooleen koo maasha Allah rabbiin muuxannoowwan baay'ee kanneen birootiif ani qoodu takkaa'u hiru qabuun na badhaaseera. Akka tilmaama kiyyaatti yoo ta'e muuxannoowwan kanneen dubbachuuf sa'aatiilee 25 ol tariis ammoo sa'aatiilee daarzaanaan lakkaa'aman fudhata. Waltajjii kanaan muraasa qofanis ni qooduuf yaala. Isaanis duraa duuba yerootiin takkaa'u waggaatti sinii seenessuuf yaala. Garuu yeroo sa'aatii qusachuuf waggoota muraasa walitti cuunfinsinitti hima. Sana booda lakkaawwiin baroota eegamee akka adeemuuf duubatti hin deebi'a. Garuu seenaa kiyya wal duraa duuba yerootti takkaa'u waggaatti dubbachuuf yaala. Haa ta'u malee akkuma siniin jedhe yeroo tokko tokko gara dudduubaatti deebi'uu irraa fi olii gadi bu'uurraa wantoota tokko tokko walitti qabuun narra jiraachuu danda'a. Kanaafuu baay'ee isaa kan hin dhiyeessu wal duraa duuba yerootiin ta'a. Yeroo tokko tokko waggoota muraasa gara fuulduraatti deemuu achis nan deebi'a. Insha Allah Zakir Naik jireenyaa fi seenaa koo giingoo irraa gadaa Islaamaatti godaansa Hindi gara Maaleeshiyaa mata duree jedhuun dhimmicha irratti dubbachuuf haganaaf danda'ame nan yaala. Ani Zakir Abdul Karim Naik kan hin dhaladhe Oktoobarii 18 bara 1965 biyya Hindii kutaa biyya Maharashtaraa Bombay har'a immoo Mumbai jedhamuun magaalaa waamamtu keessattidha.
umriin kiyya har'a waggaa 56 ji'a 2 fi guyyaa 28 abbaa faatii kiyya lamaanuu kanneen sadarkaa ol'aanaan baratanidha isaan yaada bal'aa qabanii fi islaamummaas kan jabeeffatan turan kanneen sodaa rabbii qaban ta'ullee eenyuun keenyas yoo ta'e obboleessotaaf obboleettiilee kiyya ana dabalatee dambiilee islaamaa akka nu barannu waan nu dirqisiisanii hin beekan yeroo jalqabaatiif yeroon waggaa 3 yookaan 4 akkan soome na yaadadha kun fedhii maatii kiyyaatiin malee ture isaan daa'imni waggaa 3 akkamitti sooma kan jedhu ture ejjannoon isaanii ani garuu soomuun fedhan ture ejjannoon isaanii fedhii kiyyaan faallaa ture 3-year-old person fast, but I wanted to fast, and it was against my wishes. I saw my mother praying. I used to join her. They never told me to pray. And alhamdulillah, we were a practicing Muslim following. yeroo harmeen kiyya sagaddu waanin argaa tureef waliinan sagadan ture alhamdulillah yeroo tokkollee salaati naan jedhanii hin beekan walumaa galatti muslima kutataa dirqama isaa raawwatu dhorkaa irraa fagaatu turre ani obboleessonniif obboleettonni kiyya 5 turre obboleettan 2 obboleettota 3 angaftii obboleettii keenya maqaan ishee Lubnaa jedhamti kan itti aanu obboleessa koo Muhammad achis obboleettii kiyya lammataa Naayilaa achis obboleettii kiyya sadaffaa Salwaa achis ana Zaakir shanan isaanii mara keessaa quxisuu akka ta'u kootti akka quxisuutti hagate qananiyeera barnoota kiyya kanin goolabe mana barumsa sadarkaa lammaffaa San Petras kan Hindi Mazgaon Bombeetti argamutti manni barnoota sadarkaa lammaffaa St Peters dhaabbata kiristaanota pirootestaantiitiin hoogganamaa kan ture ta'us barattoota 100 keessaa harka 80 kan ta'an muslima turan manni barumsichaa mana barnoota hawaasaa ture bara barnoota kiyya sana eegalee hiriyoota kiyya kutaa waliinis ta'ee dubartoota mana barnootaa keessa jiran waliin dubbachuurraa ofiin qusadhan ture gonkuma dubbadhee hin beeku amantaa kiyya takkaa'oo islaaman dhimmichi daangaa waan qabuuf osoo hin ta'in saala faallaa faana walitti makamuu dhiisuuf dhugaa uumama noormaal ture ijoollummaa kiyya irraa kaasee rakkoo giinga'uun qaba ijoollummaa koo irraa eegalee fi yeroon yaadadhu irraa kaasee giinga'an ture Not because there was any restriction from the deen or from Islam, it was my innate nature not to intermingle with opposite sex. From childhood, I used to stammer. From childhood, from the time I can recollect, I used to stammer. When anyone used to ask me, what is your name? I would say, my name is Zakir. maarree maqaan kee eenyu jechuun yoo na gaafatan maqaan koo Zaakirin jedhan ture ani giinga'an ture inumaa kan dhalatee giinga'aa ta'eeti yookaan jecha ingiliffa biraatiin takkaahuu kan arraba jallataa jechuu dandeenya ijoollummaa koo irraa eegalee giinga'aatuma kan hin guddadhu dhugaadha namoota garaa giinga'antu jiru kan tokko giinga'uu isa salphaa kan kaanii jiddugaleessa garuu kiyya rakkoo giinga'uu daangaa darba lakkoofsaan deebii laachuu qabu maran utaaluun qaban ture fakkeenyaaf namni tokko maqaan kee eenyu jedhee yoo na gaafate akkana jedheen deebisa ture achis utaaleen Zaakir jedha kanaafis hagan utaalutti jechi jalqabaanaaf hin ba'u ture yeroo baay'ee na yaadadha xiqqaa gabaabaa waan hin tureef balbala yookaan ulaa jalan dhaabbadhan ture giinga'uuf yoon jedhu nan utaala yeroo kanattis mataa kiyya balbalichi na korokkoma ni itaallee gabaabumatti giinga'an ture kanammoo hunduu ni beeka hanqinni an hiriyoottan kiyya keessaa qabu guddaan giinga'uu kiyya ture kunis anaaf akka gufuu xiinsammuu ture mana barnootaatti maasha Allah barnoota kiyyaan baay'ee cimaan ture yeroo hundayyuu waggaan badhaasota kitaaba nan badhaafaman ture keessumaa herreegaan baay'ee jabaan ture waggaatti jechuun ni danda'ama keessumattuu herreegaan badhaasa isa gaarii argataan ture garuu mana barnoota keenyatti gosa barnoota dubbii hawaasummaa jedhamu qabna ture BF'n argadhan ture kana jechuunis utaaluu akka jechuuti sababni isaas barsiisonni hedduu waan garaa laafaniif takkaa'uu miskiina akka kiyya giinga'u bakka gireedii utaalchaa laatu turan ani kanan nan beekama mana barnootaa keessatti anaaf gufuun guddaan isa kana ture giinga'u ta'us garuu barnootaan maasha Allah jabaa biraan ture alhamdulillah
After I passed my barnoota kiyya sadarkaa lammaffaa ergan xumuree booda teeknik geeti boombee kolleejjii kishaangaaraa chinaaram gabaabumatti kolleejjii saayinsii ol aanaa keesii jedhamu waamu keessan gale kutaa 11ffaaf 12ffaa xumure barnoota kiyya sadarkaa sanatti jiruun goolabe akka abbaa kiyya doktora ta'uunii fi doktora baqaqsanii yaaluu ta'uun barnoota kiyya sadarkaa jalqabaatii kaasee fedhii fi hawwii koo ture barnoota kiyyas nan xumure sana booda kolleejjii jawaharlaal neheru meedikaal kan bilgaham kaarnaataakaatti argamutti simata turtiin kolleejjii fayyaa bara barnootaa 3 barri barnootaa tokko kaalaandarii waggaa waggaan tokkoof walakkaaf turuudha kanaafuu waggaa 4f walakkaadha jechuu boodas leenjii waggaa tokko qaba sana boodas barnoota kiyya seemisteera 2 waggaa jalqabaaf lammaffaan xumure achis gara Mumbaiitti naannee takkaa'uu jijjiirame achuma jiddugala Mumbaiitti kolleejjii yaalaa Beheraawii takkaa'u Tooppiyaalaan gale maqaan isaa biraa Neera Hospitaal jedhama jijjiirraa kiyya kan hin fudhadhe bara dhaloota 1987 waggaa lammaffaatidha barnoota kiyya sadarkaa lammaffaa 1982 xumure waggaa 2 takkaa'u 11 fi 12 baradhe innis sadarkaa ol aanaa jedhamuunis waamama achis 1984 mana barnoota kolleejjii fayyaan seene sana booda 1987 jijjiirricha fudhadheen akka haaraatti gara Mumbaiitti deebi'e Rabbiif galanni haa galuuti abbaan kiyyas haakima fayyaa ture maqaan isaas Dr. Abdul Karim Muhammad Naikidha Rabbi isa haa mararfatuti namoota jannata keessas isas haa godhu doktora yaala digrii jalqabaa takkaa'u baachilar qaba ture yaalaaf yaala baqaqsanii yaaluutiin doktora meedikaalaa BA ture haakima sammuu ture yeroochatti doktoroonni yaala xiinsammuu kanneen qubaan lakkaawwaman turan abbaan kiyya pirezidaantii muslima jalqabaa waldaa yaala xiinsammuu hindii ture of the Indian Psychiatric Association, first Muslim psychiatrist. haakima xiinsammuun inni muslima jalqabaas ture dhufiinsi isaa maatii haalaan hiyyeessa ta'erraa isaan obbolootaan 14 turan obboleessota 7 fi obboleettota 7 yoo ta'an maaticha keessaa kan baratee fi eebbifame isa qofa ture doktora ta'eera digrii baachilaraa argateera kan dhalate magaalaa Raatnaagar kan Maharashtaraa aanaa Kookuun keessatti argamutti alhamdulillah bara sanatti muslimoota beekamoo Kookan keessaa tokko ta'e Became one of the most prominent Kokani Muslims of his time. My father, he was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees and gather it and pay the fees. abbaan kiyya baay'ee hiyyeessa waan tureef kaffaltii mana barumsa isaa yookaan kaffaltii barnoota isaa fayyaa maallaqa kaffaluu hin qabu maal godhe seetan hojii ganamaan ka'ee aannan naannessuu qooduu jalqabe roobilee yookaan saantimoota muraasa argachuuf gaazexaawwanis naanna'ee hira ture sanarraa sassaabee kaffaltii barnootaa kaffala hojii isaa kanaan kabajatu abbaa kiyyatti dhaga'ama hojiin ati hojjettu kabaja islaamaa kan faallisu haga hin taanetti saalfachuu hin qabdu jedhatu inumaa ani abbaan kiyya kan aannan naanna'ee gurguru ture yookaan gaazexaa naanna'ee gurguru ture jedhee dubbachuuf hin saalfadhu inumaa kan hin ittiin koorudha alhamdulillah barnoota isaa fayyaa akka xumureen daldala badhaadhee qaba ture addunyaa kana irratti rabbiin toltuu baay'ee kenneeraaf garuu abbaan kiyya qabeenya argachuu yoo eegalu galii isaa keessaa ga'ee isa guddaa hiyyeessotaaf rakkataa fi kanneen dhiirsi irraa du'eef kennuu jalqabe rakkataa abbaan kiyya akka isa gargaaru gaafate abbaan kiyya hin gargaareen hin beeku abbaan koo immoo qabeenya dhimma keenyaaf qisaasessuu akka hin qabne garuu barnootaaf baasuun rakkoo hin qabu jedheen barsiise kanaafis qabeenya keessan hiyyeessotaaf rakkataa gargaaruun invest godhaa kan jedhu nu barsiise abbaan kiyya fiilmii ilaaluuf isin keessaa eenyu keessaniif iyyuu qarshii hin kennu nuun jedha ture garuu kitaaba bituu yoo barbaaddan dachaa 10 dachaa 100 siniifan kenna jedha ture imaluu jaallata ture gara biyyoota baay'ee imaleera yaa'iiwwan amantaas ta'ee yaalaa fi seeminaroota irratti hirmaachuuf biyyoota addunyaa baay'ee daawwateera alhamdulillah abbaan kiyya nama tola oolmaati
Kanaaf sochii hawaasummaa isaatiin, sochii barnoota isaatiin fi dhaabbata amantaatti kan baay'ee beekame ture. Hoogganaa dhaabota mana barnootaa hawaasummaaf amantaa lakkoofsa hin qabne ture. Waa'ee seenaa abbaa kiyyaa dubbii sa'aatiiwwan fudhatu dhiyeessuun ni danda'a. Kamiifuu amma kana gochuu hin yaadu. Haa ta'u malee garuu gabaabumatti inni nama baay'ee beekamaa ture. Kan biraa hafee yeroon eessayyuu deemu namoonni na argan ilmi Dr. Abdul Karim Naik kunoo jedhu turan. He was very well known, so much so that wherever I went, they used to say, there is the son of Dr. Abdul Karim Naik.